Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akam jirtan hordoftonni channel Libba Muslim. Arra barnoota haalan barbaachisaa ta'e tokkoon isiniif qabadee dhufe sanis maaliif naan jettan barnoonni keenya kanarraa viidiyoo editingii jechuudha. Akkaataa itti viidiyoo Facebook haa ta'u, viidiyoo YouTube haa ta'u, viidiyoo TikTok haa ta'u, viidiyoo Twitter haa ta'u, viidiyoo Instagram haa ta'u, viidiyoo barbaaddanuu kan gadhiisu yaatan tokko haala itti tolchachuu ni dandeessan waan jaamu kanarraa isin garsu barbaada. Appii ajaa'iba appii isiniif haariyaa tokkoon isiniif qabadee dhufe. Appiin kun waan ajaa'iba isinitti ta'u appii bilaashitti daataa malee fayyadamuu dandeessu. Daataa malee viidiyoo akka ajaa'ibaatti itti tolchachuu dandeessaa jechuudha. Appii kana har'a seenneetuma waliin ilaallaan isiniin jaa. Obboleeyyan chaanala keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayiviin tun gurraachomtee jirti taanaan sabiskiraayivii tana tuqaa. Barnoonni keenya nama hunda dura akka isin dhaqqabuuf mallattoo notifiikeeshinii tana irra godhadhaan isiniin jaa. Laayikiin saqandii takka isiniif fudhatti laayikii tuqaa. Kallattumaan karaa barnoota kana keessatti iccitii ajaa'ibaati jira. Viidiyoo kana osoo irra marin osoo iskiipiin godhin fixaan isiniin jaa. Hanga dhuma barnootaatti na waliin tura. Kun oppiin isa kana Akkata jaa. Appiin kun Play Store keessan keessa galtaniituma Play Store keessan keessa gisee kana galtan booda Akkata jettanii asirra barreeffattan. Kunooti akkaan amma jee barreesse kana kunooti appiin isa kana jechuudha. Gabbuufattan appii kana. Eega gabbuufattanii booda appii keessan keessa galtanii jechuudha. Appii keessan keessa ni galtan. Akkanatti qottaniituma bakkuma ni hojjettu tanatti appiin kun waa takka email amaarree waa takka isin gaafatu jechuudha. Direct akkanumatti isin galcha. Ni bakkeetu tanarratti ni tuqattanii jechuudha. Ni bakkeetu tanarra gisee tuqattan booda viidiyoo hedduu takka walii qabachuu dandeessan. Ani amma firma tokko irratti tuqee isin garsiisaa jechuudha. Ani amma dila kanaan fayyadamu akka firii hedduu takkaas waliif fiddanii godhuu dandeessan isin jechuu qiyya. Viidiyoo firma tokkoon filadhee irratti isin garsiisaan amma. Viidiyoo firii tokkoon filadhee isin garsiisaa. Kunootii viidiyoon kana. Viidiyoo tokkicha kanarratti isin agarsiisu. Viidiyoo kana dura wanti inni irraa isin garsiisu bakka maqasii tanaa jechuudha. Yoo viidiyoo keessan morachuu barbaaddan kunootii xarafa kanarraayis akkanatti soofee xarafa gamanaa kanarraayis muruu dandeessan. Asirraayis muruu dandeessanii jechuudha. Waan ajaa'iba isinitti ta'u kan walakkaa kun maaliif isin fayyada? Walakkaa irraa muruudha jechuudha. Walakkaa isaatirraa muruudha jechuudha. Ani amma viidiyoo kana walakkaa isaatirraa illee xiqqayyoo muree isin agarsiisu akka isiniif galuu jee. Kunootii gisee waa hunda fixattan booda raayitii tanarratti tuqattanii jechuudha. Raayitii gootan. Gisee raayitii godhattanii booda amma saayizii viidiyoo keenyaa murachuun nu hafe. Saayizii viidiyoo keenyaa muranna. Saayizii viidiyoon keessan kadalaguu deemtan kamaalii akka ta'e filattanii jechuudha. Kunootii bakkuma tanarratti yoo isiniif mul'atin irraan isiniif deebi'a. Asumarratti tuqattanii jechuudha. Ani amma viidiyoo YouTubeetiin tolchuu barbaadu waan taateef YouTube irraan godhadhe. Isin ammoo kan isinitti tole hedduutu as keessa jira. Instagram, TikTokii, Facebookii hundaatu as keessa jira jechuudha. Kan itti aanu gisee akkasitti saayizii viidiyoo keessanii filattan booda kanarra ni tuqattan. Akkanatti kararra isaa kan duwwaa kana akkana jijjiirrachuu dandeessanii jechuudha. Ammallee itti aantee kan sadaffaa kanarratti ammas asumas keessaan bahee ni tuqattanii jechuudha. Kanarra gisee tuqattanis waa'uma addaa qaba jechuudha. Baakgiraawundii footoma adda addaa qaba. Footoon tun hundinuu firiidha jechuudha. Daataa maleedha fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Daataa maleedha ta'inni viiviif keessaa qabu footoo firiiti. Eega kana gootanii booda takka ta'e isiniif taate waan ajaa'iba isinitti ta'u viidiyoon kun appiin kun gaalaarii keessan keessaa illee ta'e isiniif taatu fidattanii itti galfachuu dandeessan. Asumarratti tuqxan gaalaarii keessan keessa isin galcha. Footoo filattanii baakgiraawundii viidiyoo keessanii kaayyachuu dandeessanii isiniin jaa.
appii ajaa'ibaati ganaan isin garsiisa yoo magartan kan itti aanu amma kan isin garsiisu kana kunillee hedduu footoo irra fayyada kan itti aanu kana isin agarsiisu taayitil kajoo kana irraa isin agarsiisu taayitil kajoo kana irraa isin agarsiisu taayitiliin kun wanti nu fayyaduuf anamma maqaa chaanaala kiyyaa haa godhu itti barreeffachuudhaaf jechuu waan takka itti barreeffachuudhaaf kunooti akkana godhee amma qeessee bakka tana haa kaadhu kunooti akkanatti haa kaadhu waan tana dheereeffachuu dandeessan jechuu akkana bakka tana qabattaniituma as qabattaniituma dheereeffachuu dandeessan akkana dheereeffattan kunooti ilaa hanga viidiyoo keessanii jechuudha akkana dheereeffattanii isinin jaa hayyee ammallee kan itti aanu fuutanii ammallee koppii godhatanii bakkuma tana tanuma akkanaa tana koppii godhatanii barreeffamuma kana bakka lama godhachuu yoo barbaaddan jechuudha akkana fiddanii akkana kaa'achuu dandeessanii jechuudha ammallee kan nuuf hafu eegala viidiyoo keenyaa jechuudha amma fakkeenyaaf viidiyoon kiyya akkanatti eegala viidiyoo keenyaati viidiyoon kiyya amma akkanatti eegala viidiyoo kiyya kana assalaamu alaykum warahmatullahi viidiyoo kiyya kana amma akka itti eegalchiisuu laala amma animation kajoo laallanna bakka urjii tanarratti ni tuqannaa jechuudha mallattuma urjii tanarratti ni tuqattan kunooti akkanaa jechuudha akka inni godhu laala viidiyoo kiyya eegalasaa kunooti ka isiniif torra kaatanii jechuudha laa kunooti ka isiniif torra kaatanii jechuudha ka isiniif torra kaatan akkanatti eegalaa jechuudha amma viidiyoon kiyya akkanatti eegalaa jechuudha duraan akkanatti eegalu ture jechuudha appiin kun appii ajaa'ibaati itti fayyadamaan isinin jaa kunooti amma ilaalame eegala viidiyoo kiyya kunooti akka dafee viidiyoos godhuun dandeessaniin isinin jaa ammallee Assalamu alaikum warahmatullahi kan inni isin garsu sagaleedha jechuudha sagalee idachuu yoo barbaaddan sagaleen viidiyoo keessanii san yoo ka isinitti qaatu ta'e bakkuma tanarratti tuqattanii jechuudha bakkuma tanarratti tuqattan haa tuqumeen man dhaggeeffadha amma sagalee akkam jirtan hordoftu yaala ni chaanal libbaa muslim parsantaa barnoota haalan barbaachisaa sagaleen ta'e yoo dhibbarra jiraatte dhibba siif dabalaa jechuudha dachaa sagalee viidiyoo keetii kan duraan qabu san dachaa siif godha jechuudha appiin kun dachaa siif godha kun ammallee speed jaa kunoo kanaan isin garsaa jarjarsuu qajoo kanaan isin garsaa jechuudha ni tuqattan irratti yoo sagaleen teessan tan suuta deemtu taate sagaleen viidiyoo keessanii yoo tan suuta deemtu taate akkanatti irra butuu dandeessan laala amma sagalee xiyyeetan akka godhu laala arra barnoota haalan laala akka godhu isiniif qabadee dhufee sanis laal barnoonni laal viidiyoo itti jechuudha akkaataatti viidiyoo laal viidiyoo akkana godhachuu dandeessaniin isinin jaa hanga barbaadan irra baalaansii teessan irra viidiyoo isin dhaqe suutaas deemsisuu dandeessa waan ajaa'ibsiisu ta'u laal sagalee teessan barnoota haalan barbaachisaa ta'e tokkoon isiniif laal irraa xiqqeessu dandeessa warahmatullahi laal barnoota haalan barbaachisaa ta'e tokko akka barbaadan godhachuu dandeessanii jechuudha isiniif qabadee dhufee baalaansii ta barbaadan irraa kaattan annan isinumaan gadise malee ammallee kan nuuf hafu kunootii ka itti aanu kana kunis wanti isin fayyaduuf yoo viidiyoo keessan irratti waan akkana kanaa fayyadamuu barbaadan jechuudha waan akkana kanaa yoo viidiyoo keessan irratti fayyadamuu barbaadan waa hedduutu jira gaayas keessa waa hedduutu jira jechuudha laal waan akkana kanaa hunda yoo fayyadamuu barbaadan viidiyoo keessan irratti godhattanii jechuudha amma nan barbaachiftu waan ta'eef isin agarsiisuudhaaf yoo irra godhattanii waan isiniif ta'a irra godhattan akkanumatti raayitii godhattanii irra godhattanii jechuudha ammallee keetti aanu waan ajaa'iba isinitti ta'u viidiyoolee fiddanii irraa dubbachuu dandeessanii jechuudha kana isin agarsiisu viidiyoo biraa fidattanii irraa dubbachuu dandeessanii jechuudha an amma viidiyoo tokko haa filadhu viidiyoo kana biratti viidiyoo tokko haa filadhu laal amma viidiyoo filadheetiin jira viidiyoon kunooti viidiyoo kana bakkaan fadhe kaa'ee fadhu xiqqeessee fadhu guddisee bira kaa'ee waa'ee viidiyoo kanaa irraa dubbachuu danda'a jechuudha waa'ee viidiyoo kanaa taa'ee irraa dubbachuu danda'a jechuudha kunooti akkana bal'ifadhee fadhu xiqqeeffadhee fadhu akkaan fadhe godhee akkana godhee an amma nan barbaachiftu kunilleen itti fayyadamtaa jechuudha kanaas yoo sitti tole yoo itti fayyadamtee bareedaadha ammallee keetti aanuu kan inni isin garsiisu liikardiidha jechuudha
likardii yoo barbaaddes likardiidha jechuudha. Likardii durallee wanti inni isin garsuu barbaadu muuziqiinis ni jira jechuudha. Firaazikaala yoo fayyadamuu barbaaddan jechuudha. Sagaluma teessan jalatti firaazikaala fayyadamuu barbaadda taanaan kunootii ni jira. Asuma keessaan amma an fayyadamee isin agarsu firaazikaala firii ka koopiraayitiin qabne akkaataatti gabbuufatan viidiyoo kana duraatiin dalageetiin jira. Viidiyoo sanillee diskiriinshinii viidiyoo kanaa jalaan isiniif kaa viidiyoo sanillee daawwadhaati firaazikaala babbareedaa ka koopiraayitii irraa firii ta'e gabbuufatanii viidiyoo keessan jalatti godhachuu dandeessan kunootii akkaataatti godhatanii sa'umaan isin garsaa jechuudha. Irratti qotan amma laalamma firaazikaala kanaan fayyadamuu barbaadu taanaan kunootii irrumatti hojjetanii jechuudha. Filattanii firaazikaala keessan kaas keessaa qabdan amma waan hin qabuuf akkanan naa baasa jechuudha. Amma irrumatti hin tuqaa jechuudha. Laalamma laala. Har'a barnoota haalaan barbaachisaa ta'e tokko isiniif qabadee dhufee sanis maal yoonaan jettan akkanatti wal jala deemaa jechuudha. Yoo feetes takka irraa qabdee firaazikaala bichaa godhuu dandeessa. Yoo feetes sagaleen firaazikaalaa yoo qasii ol kaatu taate bakkuma tanarra tuutee akkanarraa godhuu dandeessa. Kunooti. Barnoonni keenya kanarraa viidiyoo akkanatti godhuu dandeessanii jechuudha. Ammallee kan naafuu kan inni isin garsuu barbaadu likardiidha jechuudha. Likardii viidiyoo sagalee hin qabne tokko fiddee asumatti sagalee itti waraabbachuu dandeessa. Waan ajaa'iba isinitti ta'u waan appii kanarraa ajaa'iba namatti ta'u. Viidiyoo sagalee hin qabne fiddee asumatti sagalee isaa itti waraabbachuu dandeessa jechuudha. An amma itti waraabee isin agarsu kunooti likardii qajoo kanarratti ni tuqattan. Dura sagalee viidiyoo keessanii san yoo isinitti tolu baattee sagaleen san sagalee biraa irratti dalagachuudhaaf bakka tanarratti bakka sammaa kartoon irratti ni tuqattanii jechuudha. Bakka tana ni tuqattan akkanatti amma sagaleen qabamtee jirti jechuudha. Sagaleen viidiyoo kiyya kanaa qabamtee jirti jechuudha. Sagaleen isaa qabamtee jirti kunooti amma ni ilaaltan. Firaazikaala bichaadha. Hanga duraa kana waa uummata akka qabu jechuudha. Anamma irratti waraabee isin garsaa. Anamma irrattiin waraabee isin garsaa kunooti ilaalaa. Maayikii gadhiisi jaa. Anamma kunooti amma viidiyoon kun irra waraabame jechuudha. Kunooti. Anamma irratti waraabee isin garsaa. Anamma irratti waraabee isin garsaa jechuudha. Kunooti. Anamma irratti waraabee isin garsaa. Anamma irrattiin waraabee isin garsaa jechuudha. Akkasii jechuudha. Akkanatti sagalee teessanis yoo sagaleen sitti toluu baattee maayikiraafoonni isaa waan ajaa'iba isinitti ammas sagalee teetillee qayyaruu dandeessaa jechuudha. Sagalee tee qayyarachuu dandeessa. Sagalee tee yoo sitti toluu baattee sagaleen maan ta'etunu yeroo namatti hin tolle jira. Yeroo qa'isan sagaluma tee tanaa'u qayyarachuu dandeessaa jechuudha. Sagaluma tee tanaa'u qayyarachuu dandeessaa. Fakkeenyaaf kunooti ilaalammaa dhaggeeffadhaa akka godhu sagalee tiyya. Anamma irratti waraabee isin garsaa. Anamma irrattiin waraabee isin garsaa jechuudha. Ilaalamma akka godhu. Sagalee tiyyaa turru. Sagalee kan barbaaddan irraa godhachuu dandeessan jechuudha. Akkaan amma isin garse kanatti seentanii appiin kun appii ajaa'ibaati itti fayyadamaa. Appiin kun isin hin dabareen isin hin jaa keessaafuu warri yuutuubaa fi tiktookotti viidiyoo hedduu takka fayyadamtan viidiyoo akka ajaa'ibaatti viidiyoo namaattis fiddee irraa dubbachuu dandeessa teessee viidiyoo kee baakgiraawundiis waan feetetti godhattee akka ajaa'ibaatti irraa dubbachuu dandeessa. Kanaaf kunilleen viidiyoo kee kallattii isaa jijjiiruu jechuudha. Lakkunooti akkana gamanas galcha gamas achi godhaa jechuudha. Ammallee kan inni isiniif itti ta'u kunilleen faayidaan isaa akka inni godhu laala. Akka feete gootaa jechuudha viidiyoo kee akka barbaadde godhattaa jechuudha. Akkasii tole yoo kallattiin inni itti jiru san sitti hin barreenne jechuudha. Akkanatti itti fayyadamaan isin jaa appiin kun appii ajaa'ibaati. Gizee seef godhachuu barbaaddanii viidiyoo keessan piroosesaa guutuusaa fixattan seefiinas dirtii seefii tanarra ni tuqattan akkuma moobaayil teessan guddootiin anamma waan isin tursisuuf irraa xiqqeesseetuma isin agarsu kana hundaa akkanatti itti gugguuttanii godhachuu dandeessan jechuudha. Moobaayil teessan yoo dandeesse raamii moobaayil teessaniitiin murteessaa jechuudha. Kana godhachuudhaaf anamma irraa xiqqeessee isin agarsu kun isinuma agarsiisuudhaaf seefiin tun kunooti amma viidiyoon kiyya seef naa ta'aa jira jechuudha. Viidiyoon kiyya seef naa ta'aati jira jechuudha. Viidiyoon kiyya seef naa ta'u jira kunooti ilaalaa seef naa ta'aa jira jechuudha. Viidiyoon kiyya akkanatti obboleeyyan kiyya itti fayyadamtanii appiin kun appii ajaa'ibaati itti fayyadaman isin jaa. Warri chaanaala keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayivii godhuun dagatinaa obboleeyyan keessaniif sheer godhaan isin jaa.
barnoonni kun yoo isinitti tolee laayikii tuqaa nama hedduu bira akka isiniif ga'ee barnoonni kun akka nama ga'uucha akka ati irraa fayyadamtan namurraa fayyadamu laayikii tuquun dagatiin isinin jaa waan isin dhibee koomantii irratti naaf barreessaa. Firaazikaala sanillee diskiriinshinii irraan isiniif kaa viidiyoo sanillee daawwattanii firaazikaala firii ta'ee kan yuutuubiin fi isaatiif nuuf kennee gabbuufachuu ni dandeessanii isinin jaa. Waan isin dhibee koomantii irra nu gaafadhaa. Barnoota biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naaf tura.